Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himaa dursa matootii oduu. Magaalaa Finfinnee keessatti maqaa sakatteensa jedhuun bakkoota hedduutti uummanni saamamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti hawaasa waliin marii gaggeesse. Ambaasaaddaroonni mana marii mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti yaada isaanii kennanii jiru. Oduu waliin kan isin waliin turu ani Galgaloo Tufaatii Walabummaa Niwus Neetwoork irraa amma oduu bal'inaan. Magaalaa Finfinnee keessatti humni waraanaa bakkoota hedduutti sakatta'insa gaggeessaa jira. Kutaalaa magaalaa Finfinnee hunda keessatti sakatta'umsa ifaa fi dhokataan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, saamichis maqaa sakatta'umsaan uummata irratti raawwataa jiraachuun barameera. Humnootiin waraanaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalichaa bakkoota adda addaa keessatti daandii aspaaltii fi keessa keessoo yookaan kobilistoonii irratti namoota lafoo fi konkolaataan imalan irratti sakatta'insa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, bilbiloota harkaa fi qarshii nama qabatee deemaa jiru irratti saamicha gaggeessaa akka jiran barameera. Humnootiin waraanaa yeroo sakatta'insa gaggeessaa jiranitti waraqaa eenyummaa gaafataa kan jiranii fi keessumaa immoo namoota waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee alaa qabatanii socho'an irratti xiyyeeffannoon saamicha addaatiin akka gaggeeffamaa jiru maddeen keenya jaan argan nuuf himaniiru. Yeroo ammaa sababa sakatta'insa kanaatiin kutaalee magaalaa Finfinnee saamichitti gaggeeffamaa jiru Boolee Bulbulaa, Saaris Aabboo fi Carqoos fa'aa yoo ta'an, saamichi kun namoota konkolaataa fi miilaan socho'aa jiran akkasumas jiraattota magaalichaa waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee hin qabne irratti gaggeeffamaa akka jiru namoonni ijaan argan himaniiru. Namoonni erga sakatta'insi irratti raawwatame booda bilbila harkaa fi qarshii yeroo sakatta'insaa humna waraanaatiin irraa fuudhame gaafatan ni qoratama waan ta'eef waajjira poolisiitti guyyaa biraa koottaa jedhanii iddoo beekamaa hin taane tokko maqaadhaanii humnaa fi ifannaadhaan akka ari'aa jiran barameera. Namoota saamichi irratti gaggeeffame keessaa tokko akka himetti poolisiin gurmuun dhaabbatanii akka sakatta'aa jiranii fi meeshaalee xixiqqaa harkatti qabatamanii fi gatii guddaa baasan yoo fuudhan deebisanii kennuu hin barbaadanii jedhe. Guyyaa biraa waajjira poolisiitti koottaa jedhanii ari'achuus saamamaan kun himeera. Namoonni otoo abdiin kutatiin guyyaa jedhamanitti waajjira poolisii maqaan kennameef deemanii meeshaa fi maallaqa maqaa sakatta'insaan irraa fudhatame gaafatan illee waan beekan akka hin qabnee fi qaama isaan harkaa fuudhe sana gaafadhaa jedhanii akka itti qoosan himatu. Uummanni keenya addatti immoo dargaggoonni keenya magaalaa Finfinnee keessatti sababa sakatta'insaan saamichi humnoota waraanaan gaggeeffamaa waan jiruuf sochii kamuu of eeggannoon akka gootan akkasumas waraqaa eenyummaa malee akka hin sochoone namoonni gochaa kana ijaan arganii fi saamichi irratti raawwate dhaamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti hawaasa waliin marii gaggeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna isaa jabeeffataa jira. Keessumaa immoo yeroo dhiyoos tarkaanfilee humna diinaa irratti fudhatuun milkaa'ina gonfachuun beekamaadha. Bu'aa injifannoo galmaa jiru keessaa tokko hawaasa mariisisuun hubannoo siyaasaa fi qabsoo Oromoo gonfachiisuudha jedhameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa mariisisuun gabaafame. Waxabajjii 4/2021 aanaa daannoo iddoo Karraa Garjeedaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo jiraattota waliin mari'achuu maddeen ibsaniiru. Adeemsa marichaa keessattis hawaasaaf hubannoon qabsoo Oromoo fi siyaasaa kennameefii jira. Uummannis ilmaansaa bilisummaa barbaachaaf bosona keessa laban dinqisiifatee jaalala addaatiin marii milkaa'aa akka gaggeessan himameera. Kana booda gama kamiinuu waboo waliin akka dhaabbatanis jiraattonni kunneen mirkaneessuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Oduu injifannootiin immoo waboon Kunyii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Feshekkaa iddoo addaa Kellaa Tamboo jedhamutti Cibraan Madda Albuudaa Buttaan Malkaa Soddaa fi Baddaa Magaadaa waliin ta'uun gaafa guyyaa 3/7/2021 tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen nama 7 battalatti yommuu ajjeesu hedduu madoon adabuun gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun waboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Bokkolaa keessatti loltuu bilxiginnaa maqaa sakatta'aa jedhuun bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa keessa deebii hin qabne fudhateen injifannoo galmeessee jira. Guyyaama kana aanaa Gooroo Doolaa ganda haadha dhaddachaa keessatti buttaan oddoo dooyyoof buttaan gannaalee siidaa gurraachaa wal ta'uun tarkaanfii fudhataniin loltuu mootummaa garboonfataa 2 ajjeesanii ari'uun ofirraa deebisaa jira jechuun maddeen Niwus Neetwoork gabaasaniiru. Ambaasaaddaroonni mana maree mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti yaada isaanii kennanii jiru. Manni marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii gaagaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun haala adda ta'een jimaata darbe yeroo jalqabaatiif ifatti marii gaggeesseera. Mariin kunis erga Itoophiyaan waraana ishee Tigraay keessaa baastee asitti kan adeemsifamedha. Walga'icha boodas ambaasaaddaroonni mana marichaa dhimma Itoophiyaa irratti yaada dhuunfaa isaanii kennaniiru.
Keessumaa immoo ambaasaadaronni Ameerikaa, Faransaay, Chaayinaa, Ruusiyaa, Indii, Keeniyaa, Noorweey, Taayiwaanii fi Ayirlaand haala naannoo Tigraay fi Itoophiyaa ilaalchisuun ejjennoo isaanii ibsaniiru. Mana maree nagaa kanatti ambaasaadara bakka buutuu dhaabbata Ameerikaa kan taate Liindaa Toomas Giriinfiild dhiyeenyatti mootummaan dhukaasa dhaabuu labsuu isaa ibsuun itti fufiinsaan mootummaan federaalaa deeggarsa namoomaa hin daangeffamne taasisuuf fedhii cimaa qabaachuu mirkaneessuu qabna jedhani. Walga'ii banaa taasisuu qofti gahaa akka hin taane kaasuun haalli Itoophiyaa keessaa fooyya'insa kan hin mul'ifne yoo ta'e manni marichaa tarkaanfii dabalataa mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachuu qaba jedhani. Waraanni Itoophiyaa Maqaleedhaa wayita gadhiisee bahutti biirolee dhaabbilee deeggarsa namoomaa saameera. Meeshaaleen qunnamtii barbadaaniiru kan jedhan ambaasaaddar Giriinfiild meeshaaleen saamaman hundi deebifamuu qabu jedhani. Bakka buutuun Noorweey gama isaaniitiin namoonni 100,000 lakkaa'aman haala beela jedhamu keessa seenaniiru. Erga jedhaniin booda Tigraayitti bu'uuraaleen telekoomii adda citee waan jiruuf odeeffannoo gahaa argachuu akka hin danda'amne himani. Uummanni haala rakkisaa keessa jira kan jedhan ambaasaaderittiin ammas dhiyeessitoonni deeggarsa namoomaa hojii isaanii akka hin raawwanneef dhorkamaa jiru. Mootummaan federaalaa ayyama kennuu qaba. Bu'uuraaleen misoomaa adda kutaman deebifamuu qabu jedhani. Itti dabaluunis rakkoon Itoophiyaa waraanaan kan hiikamu miti waan ta'eef mariin hunda galeessa ta'e barbaachisaadha jedhani. Bakka bu'aan Istooniyaa ammoo rakkoon nageenya Tigraay yaaddoo nageenyaa fi tika addunyaa waan ta'eef ajandaa mana marichaa ta'uun itti haafufuu jechuun sagalee isaanii kennani. Ambaasaadarri bakka bu'aa Firaans Niikolas di Riiviyeer ammoo humnootiin Tigraay deebisanii Maqalee qabachuun isaanii badiinsa qaqqabeef waraanni filmaata furmaataa akka hin taane kan mul'isudha jedhani. Ambaasaaddarichi loltoonni Eertiraa Tigraay akka ba'aniif gaafatanii waraanichi Tigraay ba'uusaa mirkaneeffachuu qabnas jedhaniiru. Itoophiyaatti waliigalteen biyyaalessaa ni barbaachisa erga jedhanii booda humnootiin waraanaa gochaawwan tasgabbii dhabamsiisan irraa akka of qusataniif waamicha dhiyeessaniiru. Bifa biraatiin immoo ambaasaadaronni Ruusiyaa, Chaayinaa, Hindii fi Keeniyaa dhimma keessoo Itoophiyaa qaama kamuu hin ilaallatu jedhuun dhumiinsa Tigraay fi Itoophiyaa keessatti mootummaan federaalaa raawwataa jiru akka waan hin agarree fi hin dhageenyetti bifa nama qaanessuun dhoksuu yaalaniiru. Erga biyyoonni miseensa ejjennoo biyya isaanii calaqqisiisaniin booda gamtaa mootummootaatti bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Taayyee Atsiqaa Sillaasee ejjennoo mootummaa isaanii barreeffamaan dhiyeessaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Walabummaa Niwus Neetwoorkii waliin turtii gaarii jenna.